Tota channel Lucho Api warra Facebook an all hordofnu si warri gara TikTok ati warra hordofnu si egaa YouTube kiyya Lucho Api kan jedhu hingab jettanii irra barreessitanii subscribe godhuudhaan nu wajjin jiraadhaan isiniin ja'a. Okay, asumaaniin yaada kiyya takka isiniif ibsu barbaada. Diinni mootummaa yookaan diinni Dr. Abiy atahu diinni mootummaa Itoophiyaa jechuudha. Waraana fakkeenyaaf warri hidhatee socho'ee gaara keessa jiru haa ta'u warri bilisummaa biyya ofiitiif socho'u diina beekamaadha. Yoo diina ta'es akka diinaatti ofirraa eegan waraana bilisummaa Oromootis haa ta'u jechuudha. Okay, amma viidiyoo takka akka malee viidiyoo garaa nama nyaattu fuula haadhaa fi abbaa isaanii duratti ajjeesan. Viidiyoon tuni akka hannaatii waraabamte ni mul'ata jechuudha. Yeroo gurbaan dhahamu rifannoota gurbaan dhahamuuti irratti viidiyoon kun cufame ni agartanii jechuudha. Warri kuni warra as bahee mul'ate kana malee warra hin mul'atin akkana dhume baay'eetu jira jechuudha laa. Okay, bar maal seete diinni mootummaa Itoophiyaa yookaan ammoo uummata mootummaa kanarratti kakaasu jiru warra mootummaa keessa hojjetu jiru jechuudha. Arraan tana maal hojjetu jirani hattuu gartee miti baalagee warra duraanuu namni firraa eegu hattoota warra hulaa namaa cabsu warra akkasiititu Itoophiyaa hoogganu jira. Hoggaansi hin jedhu biyyattii keessatti warra akkasiititu hoogganu jira. Arra milishaa ta'ee poolisa ta'ee warri biyya hoogganu jiru warra hattoota. Naannoodhaatti eenyuutu biyya hoogganu jira jaanime warri sammuun sirrii yaaddu takkaa biyyaa bahee jira yookaan ammoo ajajaawwan fudhatu lammata ammoo sammuu sirriitiin yaada. Sigalee hooggantoonni warri nama ajjeesaa jiru kun bilisoomanii bilisooman isaaniitu nama ajjeesu jira waan ta'eef bilisooman isaan mataa isaaniitiif loluu danda'ani waan fedhanillee jaanii sinigalee duuba hoggaa akkanatti. Okay, haadhaa fi abbaa duratti ajjeesanii akkam hedduu xiqqo. Lubbuu ilma namaaf kuutii ilaaluu qabda waan takka yeroo gootu ati lubbuun isaaniitii fi mootummoota gargar hin caalu baruu manni kun hin dulloomne daa'imman ammaan tana ganaa barnootaan biyyattii tana hoogganuu danda'anii addunyaa hoogganuu danda'an uummanni kun beeytanii isin. Biyya namaa keessa biyya namaa keessa jiran keessatti warri biyyaa bahee biyya namaa keessa jiru mirga isaa kabajamee akka fedhii isaatti jiraatu jira. Warri biyya ifii keessatti haadhaa eessa dheessitame? Okay, eessa dheessitame? Hayya eessa dheessita? Okay, haadhaa fi abbaa keetii fi mana keessanitti eessa dheessitame waan kana? Biyyi namaa irra wayyaa nuu taateeti. Biyya namaatitti irraa baqachuu jirra jechuudha. Sinigalee Oromoon saniifu viidiyoon tuni hedduu garaa nama nyaatti. Hedduu garaa nama nyaatti. Mee viidiyoo tana daqiiqaa waa xiqqoof ilaallu. Haye okay, akkana ta'aa jirra. Haye waan akkanaa kana ta'uu jirra. Maaltu nama ta'e asirraachi? Mee badiin nama kanaa maali? Uffata leezii uffatee jira waan fedhe yoo jee maal godhuu danda'a? Isaanuma kanaa maal godhuu danda'a? Mee waan fedhe afaaniin haasa'u mee akkuma fedhe illee yoo jee namni kun mee maal balleesse? Ilma namaa ajjeese namni nama ajjeesee akka malee irratti nama ajjeesee haala kanaan ajjeefamutti hin jiru. Yoo qabanii seeraaf dhiyeessan hoo fuula haadhaa fi abbaa duratti yakkimmaan bakka kana gahee hamtuun bakka tanaan isa geessee haadhaa fi abbaa duratti isa ajjeesisiiftu maal dalageeti namni kun waan haaraawni inni godhame fakkeenyaaf hamtuun inni godhe taa biitii dhageesse taa addunyaan dhageesse tamime ajjeefamuu isaa arkuu malee hojii inni hojjete waan inni balleesse namni arkee jira. Waan fedhe yoo balleesse karaa seeraatitti hin dhiyeessanii kabajaadhaan. No matter.
wanni akkanaa kun ta'uu qabu seera akkanaa kana mootummaan ifirraa eeguun sinii galee ani bar waan takka tan ajaa'ibsiisu hoggantoota keessa warri jiranii poolisa ta'anii waraana ta'anii biyyattii keessa warri hogganuu jiranii diina harka isaa jala jiru kan inni ofirraan beeni jechuudha sinii galee mootummaan diina isaa harka isaa jala jiru kan inni ofirraan beeni kan uummata irratti dammeessu jiru sinii galee kun kan uummata sikkaasu jiru kan mootummaan kun mootummaa akkamii akka uummanni jiru godhu jiru warra hoggantoota ati ganda keessa jiraachisaa jirtu jechuudha aanaa keessa warra jiraachaa jiru jechuudha kaabinoota mootummaati warri diina mootummaa Itoophiyaadhaa tahee uummata mootummaa irratti dammeessu jiru warra kana sinigale ijji waan kana agartee haadhaa fi abbaan sun isarraa baratanii dhiisam eenyu yaarraa baratuu fi fakkeenyaa fi akkasi kaajjeesan abbaan isaa akka gaaran seenneef immoo haati akka gaaran seenneef wanni akkasi ajjeesan fuula duratti immoo kalammaffaa akkanaan dhalinaa jechuudha akkana akka ittiin deebinee akkas jechuu bar haadhaa fi abbaa saniin mucaa akkanaan dhalinaa kabiraa dhalaa yookaan ammoo isin akka gaaran seenne haati akka gaaran seenne mee akkamii fakkeenyaaf mee maalitti hiikkatta okee waan kana waan ajaa'iba waan hedduu nama dhibu haala akkanaa tira jirti jechuudha biyyi Itoophiyaadha warri Itoophiyaa mootummaa Dr. Abiy Marree lubbuun ilma namaa kun lubbuu ilma namaati akka keetii of jaalata alaali